kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenyi Rabbii bakka jirtanis haa qaqqabu. Amma sa'aatii oduu irra geenyeerraa warri haaraa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan chaanaala keenya kan yuutuubii sabiskiraayib, laayik, sheer godhaatii maatii keenya ta'a. Akkasumas gama toora telegiraamiitiinis jooyin godhaa. toora feesbuukaatiinis taaktooka dabalatee Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ka jedhuun argattanii har'aaf oduu qabannetti ceenaa nu duukaa turan. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Mootummaan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hidhatti dararaman dhiifama gaafachuun beenyaa laachuu qaba. Human Rights Watch. Manneen barnoota Oromiyaa 553 barattoota tokkoyyuu hin dabarsine ministeera barnootaa. Itoophiyaan doorsisaa fi iyyannoo Masriin dhiyeessitu himannaa bu'uura hin qabne jechuun kuffiste. Amma oduu har'aaf bal'inaan qabannetti ceenaa. Dhaabbata falmaa mirgoota namoomaa idil addunyaa Human Rights Watch mootummaan Itoophiyaa hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo hidhaa waggoota hedduuta afurii booda torbaan darbee gadhiifaman dararaa irraa gaheef dhiifama gaafachuu beenyaa akka laatu hubachiise. Dhaabbatichi ibsa isaatiin qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booranaa, Gadaa Oljirraa, Gadaa Gabbisaa, Kennesaa Ayyaanaa fi Daawit Abdataa duraanuu hidhamanii turuu miti to'annoo jala oolullee hin qabu ture jedhe. Haa ta'u malee mootummaan ajaja mana murtiin akka hiikamanii fi si'a hedduu dabarsee tuffatee waggaa afurii oliif himata malee hidhatti dabarsaniiru. Gaanfa Afrikaatti Daayireektera Human Rights Watch kan ta'an Laatishiyaa Badiriituu jedhe. Mootummaan namoonni kunneen yeroo hidhamanii jiranitti aanga'oota mootummaatiin mirga isaanii sarbamaa turuu qorannoo geggeessaa tureen mirkaneessuu kan eere Human Rights Watch ji'ootaaf ukkaanfamanii maatii fi abukaatoo isaanii waliin akka wal hin argine dhoorkamaa turuus ibse. Bakki hooggantoonni adda bilisummaa torbaa kun itti hidhama yeroo baay'ee kan jijjiiramu yoo ta'u gariin isaanii kaambiiwwan leenjii poolisii fi iddoo doorsiisa lukkuutti hidhamanii turuu yaadachiise. Hidhamoota kanneen keessaas kan Kennesaa Ayyaanaa fi Gadaa Gabbisaa yeroo mana hidhaa keessa turanitti daraan dhukkubsachuu fi miidhamuu ibseera. Maatii fi deeggartoonni isaanii gadhiifamuu isaanii kan gammadan ta'us haalli hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf akka hidhamuu isaaniif sababa ta'e garuu ammallee namoota siyaasaa hundaa yaaddoo keessa galchee jira jedhe. Dhimma kana furuuf mootummaan furmaata ariifataa fi gahaa kennuu akka qabu kan ibsan Laatishiyaa Badiriitti dabaluun hidhaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kanneeniif dhiifama gaafachuu beenyaa laachuu qaba jedhan. Waahila hooggantoota kanneenii yeroo dheeraaf akka hiikaman watwaataa osoo jiran Eebla 2024 keessa kan ajjeefaman Battee Urgeessaa akka fakkeenyaatti eeruun mootummaan Itoophiyaa namoonni siyaasaa karaa nagaa irratti hirmaatan lubbuu fi bilisummaa isaanii balaadhaaf akka hin saaxilamne taasisuu qaba jedhan. Kana malees mootummaan Ameerikaa dabalatee qaamoleen idil addunyaa hidhaa seeraan alaa fi nama ukkaamsuu Itoophiyaa keessatti baramaa dhufe akka dhaabbatu dhiibbaa akka taasisan waamicha dhiyeessaniiru. Ministeera dhimma alaa Ameerikaatti biiroon dhimmoota Afrikaa
ibsa torbaan darbee baaseen hooggantoonni olaanoo adda bilisummaa Oromoo waggoota 4 oliif hidhamanii turan hidhaa irraa gadhiifamuu isaanii akka deeggaru beeksisuu ni yaadatama. Ameerikaan ibsa isheetiin walitti bu'iinsa dhaabuu fi lammiilee Itoophiyaa hundaaf nagaa waaraa fiduuf marii taasifamuu deeggaruuf qophii ta'uu ibsiteetti. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo waggootaaf ajaja mana murtii malee hidhamanii turan akka gadi lakkifaman Human Rights Watch dabalatee dhaabbileen idil addunyaa mirga namoomaaf falman irra deddeebiin gaafachaa turaniiru. Addis Standardtu gabaase. Manneen barnoota Oromiyaa 553 barattoota tokkoyyuu hin dabarsine ministeera barnootaa. Ministeerichi firii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa ilaalchisee ibsa har'aa gaazexeessitootaaf kenneen barattoota waliigalaa qormaata biyyaalessaa 12ffaa fudhatan 684,205 keessaa persentii 5.4 kan ta'an yookiin lakkoofsaan 36,409 qofa qabxii darbiinsaa galmeessuu ibseera. Manneen barnootaa barattoota isaanii qormaata baranaa qoramsiisan keessaa 1,363 barattoonni isaanii guutumatti kan hin dabarre ta'us ibsameera. Ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa ibsa isaaniin qabxiin kun kan baroota lamaan darbanii irraa fooyyee qaba jedhan. Barattoota baranaa qormaata kutaa 12ffaa fudhachuuf galmaa'an 7,149 keessaa qormaaticha kan fudhatan 684,205 ta'uu kan eeran Profeesar Biraanuun kanneen qormaata fudhatan keessaa 29,736 kan ta'an yeroo jalqabaatiif karaa onlaayiniin qoramuu ibsaniiru. Naannolee biyyattii keessaa magaalaa Finfinnee, naannoo Oromiyaa fi Harariin barattoota baay'ee dabarsuu isaanii Profeesar Biraanuun dubbataniiru. Barattoota sadarkaa qabxii darbiinsaa galmeessisan 36,409 keessaa kanneen 10,690 ta'an barattoota magaalaa Finfinnee ta'uu ibsameera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee barattoota qormaataaf dhiyeesse keessaa persentii 21.4 qabxii darbiinsaa argataniiru. Sadarkaa biyyaalessaatti qabxiin olaanaan kan galmaa'e naannoo Tigraay irraa yoo ta'u 700 irraa qabxii 675 galmaa'e. Naannoo Tigraayitti addatti 700 irraa qoramu. Gama biraatiin sadarkaa biyyaalessaatti 600 irraa qoramaanni keessaa qabxiin olaanaan 575 ta'e galmaa'eera. Akka Profeesar Biraanuun jedhanitti saayinsii uumamaan 600 irraa 575, saayinsii hawaasaan 538 ta'e galmaa'eera. Lamaanuu barattoota magaalaa Finfinnee ta'uu ibsaniiru. Manneen barnootaa 1,363 barattoonni isaanii guutumatti hin dabarre keessaa 553 Oromiyaa, 156 Sumaalee, 56 Amaara, 52 Tigraay, 36 Beeshaangul Gumuz, 33 Affaar, 4 magaalaa Finfinnee keessaa kan argaman ta'uu ibsameera. Itoophiyaan doorsisaa fi iyyannoo Masriin dhiyeessitu himannaa bu'uura hin qabne jechuun kuffiste. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa tibbana Masriin mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti barreessite morme.
Doorsisaa fi iyyannoo Masriin dhiyeessitu himannaa irra deddeebii bu'uura hin qabne jedheera. Itiyoophiyaan kana kan ibsite karaa ministeera dhimma alaatiin xalayaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergiteetiin. Xalayaa Addis Istaandaardii ilaalee fi ministeerri dhimma alaa Ambaasaadar Taayyee Atsaqasillaasee irratti mallatteessan kun Itiyoophiyaan itti fayyadama laga Abbayyaa haqa qabeessa irratti kutannoo qabdu ibsuun Masriin garuu bishaanicha qofaa fayyadamuu feeti jechuun qeeqeera. Itiyoophiyaan xalayaa kana kan barreessite xalayaa ministeerri dhimma alaa Masrii guyyoota muraasaan dura mana maree nageenyaatti barreesse hordofeeti. Masriin xalayaa isheetiin guutiinsa bishaanii hidha haaromsaa imaammata gamtokkee jechuun akka hin fudhanne ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Atsaqasillaasee xalayaa pirezidaantii mana maree nageenyaa UN'tti barreessaniin himannaa bu'uura hin qabne Masriin Itiyoophiyaa irratti dhiyeessite guutumatti hin fudhannu jedhan. Xalayichi ministeerri muummee Masrii dhiyeenya kana piroojeektiin misoomaa laga Naayil irratti gaggeeffamu gahee Masrii hir'isuu hin qabu jechuun isaan eeruun kunis Masriin qofaa fayyadamuu akka barbaaddu agarsiisa jedhe. Masriin biyyoota yaa'a laga Naayilii osoo hin beeksisin piroojeektota bu'aa qabeessummaan isaanii hin mirkanoofne hojjechaa turuu kan eere xalayaan Itiyoophiyaa kunis faayidaa fi fedhii biyyoota biroo ilaalcha keessa kan galchee miti jedhe. Itiyoophiyaan xalayaa mana maree nageenyaatti barreessiteen qajeelfama gareen ogeessota biyyoota sadan Itiyoophiyaa, Masrii fi Suudaan keessa kaa'een guutiinsa bishaanii hidha haaromsaa raawwachaa jiraachuu ibsiteetti. Itiyoophiyaan dhimma kana walii galteen furuuf kutannoo qabaachuu ibsuun Masriin garuu karaa nagaan maricharraa doorsisaa fi iyyannoo irra deddeebiin mana maree nageenyaa UN'tti ergituu yaalii karaa nagaa godhamu danquu ibsite. Dabalataan manni maree nageenyaa doorsisaa Masriin faallaa chaartera dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itiyoophiyaa irratti taasistu qalbeeffachuu qaba jette. Oduun har'aaf qabannee kanumaa waan nu faana turtaniif galatoomaa. Maatiin haaromni gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan sabiskiraayib gochuun akkasumas laayik sheer gochuun maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'uu nu mirkaneessaa. Fayyaa ta'a.